Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota. Akkasuma hordoftoota maatii Dooktor Seenaa Miidiyaa. Jirra jirtu baga jiraattan. Egaa har'a waan takkaaf lama qabadhee kennaa ajaa'ibaa qaba. Seenaan durammoo seenaan beenaa ammoo maqaa dabalataa Dooktor argattee jirti. Dooktor argachuus baga gammadde siin jenna. Namni kennaa guddatu ammallee olaa guddatu ammallee gara injineeraa gara piroofeesara olaa deemtuu jenna. Dhaabbadhu. Hundi keessanuu dhaggeeffattu malee bira hin darbiin sheer gootu malee bira hin darbiin. Akka dhuma qophii kennaatti nu hordofa. Inturru dafnee kaanaa. Sirnichi sirna kennaa ajaa'ibaatu jira. Akka kabajaa fi jaalalaan daqiiqaa takka irra dabarsine dhaggeeffattan isin gaafadha. Isin hunda dabarsitan eeyyan kennaa kan arguuf ammoo hin dabarsitan. Kennichi kennaa ajaa'ibaati. Sababbiin kennaa maalidha? Waa lamaadha. Waa lamaaf kennaaf jechoodha kennaa kana. Innis jalqabaa dadhabbii kiroomii waggaa tokko ol jalatti dadhabaa turte kan hundunaa baadhatanii akkasiin ulfaan iduu dhagaa baatanii akkasiin ulfaanne jechuudha. Dabarsitee yuutuubii isii monotaayizii ta'ee jira takka jedha. Inni lammaffaa immoo maqaa dabalataa isa Dooktor jedhu maqaa kabajaa argattee jirti. Walumatti qabaanan ammoo badhaasa waan tokko qabee fidee jira. Egaa gara badhaasaatti oduu hin deemne. Seenaan waan jechuu barbaadu baga gammaddee dadhabbii keenya yeroo baay'ee si faana turuu baannus kiroomiin keessanuu harka seenuu baatus yaadaa fi haga humna qabnuun si faana dhaabbannee si waliin turree jirannullee qooda keessaa qabna nu hundinuu baga gammanne jedha. Hayyee amma gabaabumatti baga gammaddee bakka kana geessisiin jedha. Atis jabduu namaati. Maqaan kee seenaadha waan seenaa hojjettaa si beeyna. Osoo walaloo danda'e har'a si walaleessaa garuu walaloon qooda kiyyaa miti walaleessuu hin danda'u siin jedha. Ati jabduudha eenyu si beeka. Ati beektuudha eenyu si beeka. Ati hammattuudha hundinuu si beeka. Kun hundinuu sin ibsu sitti xiqqaata. Nama jabeessita. Nama hamileen cabe kaasta. Dadhabaa bira dhaabbatta kan hongeen qabeef birmatta. Ati seenaan nama seenaadha. Ammas jabaadhumaan seenaan hojjedhu bakkaan gaarii gahe. Hundi kennaa jabaadha yoo hojjenne ni geenya bakka gahaa bakka gaarii. Waan darbuuf jettee shira takkumaa walitti yaadinii. An walaleessuuf illee beeku yookaan walitti qindeessuuf illee beeku garuu har'i nama dubbatoo dhuftee si dubbisateetu. Kanaaf dubbadhe. Warroonni waloo beektan yookiin waa walitti hidhaa beektan dhiifama naa godhaa waa balleessa jechuudhaan kabajaa isin gaafadha. Egaa sirnichi ammoo sirna kennaa fi sirna baga gammadde waa lama akkas walitti qabatee deema jechuudha. Kanaafuu kennaa kana seenaan narraa fudhatti moo hin fudhattu. Anammoo kennaa kiyyatti kennaa isiif ta'u nama badhaafamuu qabu jedhee waan qopheessee jiruuf kennichi as jira. Kennaa ni mul'isa moo hin mul'isu? Koomentii keessanii natti agarsiisa. Hin mul'isa moo hin mul'isu? Daqiiqaa takka lama sii kennaa hin mul'ise yoo jettanis barreessaa warri hin mul'isin jettanillee hin laalla. Egaa walumaa galatti dhaamsatti deemaa kennaa gara dhumaatti kennaa obsaan eeggadhaa kennaa kanas laala. Kennichi maal akka ta'e arguu qabdan. Dhugaa rabbi kennaa jabaadha. Kennaa kana nama himanii miti. Ni argitan gara dhumaatti. Wanti jechuu barbaadu dhaammadhee immoo gara dhumaatti kennaa kennee nagaa wal gaafannee yookiin nagaa walitti dhaamannee deemnaa isiniin jechuu barbaada. Seenaa fi fakkaattonni seenaa hundi keessanuu
dhimmi yuutuubii dhimma jabaadha, dhimmi miidiyaa dhimma jabaadha. Bu'aa bahii hedduu qaba. Nama si shaluttu jira, nama dhufee si arrabsu jira. yuutuubii yookiin chaanaalli kee waa si jalaa ta'u jira. Kana hunda danda'uuf ammoo qophooftee jirtu ammoo qophoofteen jirtu gaaffiidha. Hundi keessanuu qophaa'aa, wanti hundinuu bu'aa bahii waan qabuuf jabaattanii abdii kutachuun alatti hojjechuu malee koondi dukaan jijjiirtee hojjechuu malee abdiin kutateen isin jechuu barbaada. Egaa warroonni gara duubaa jirtanis ni dhuftanii abshiraa, warroonni gara gubbaa walittanii nu fuuldura yookiin namoota kanneen fuuldura jirtanillee akka jabeessitan asumaan dhaamsa isinii dabarsa. Yoo nu waliin jabeessine, yoo nu waliin hirkifne, yoo nu qabaaf dhabatti wal bira dhaabanne eenyutu nu bira dhaabbata, eenyu nu jabeessa. Egaa akkuma argaa jirtanii fi akkuma beektan warra ollaa kennaa, warra soddaa kennaa wal altanii wal jabeessu waan qabanii wal bira dhaabbatu hamilee waliif ta'anii maarree isin ammoo afaan bichaan ta'ina wal gargaaraa wal bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Amantii waliin qoodinaa, kutaa waliin qoodinaa, bifaa waliin qoodinaa, dhiiraaf dhalaa waliin jibbinaa, wal jaaladhaa Rabbi wal isin haa jalachiisu. Egaa amma ammoo kallattimaan gara kennaa seenaatti seenee achumaan nagaa walitti dhaamanne seenaallee irraa fudhatti moo fudhattu kan jedhu gaaffii gaafannee jirra. Amma ammoo kennuu barbaada. Wayyoo kennamaan kun maali akka jenne kennaa lafaa kaa'aa jira. Kennaan bakka kabajaa jira. Kennaan kennaa jabaadha. Hayyee seenishaa kennaan kun siif madaalalleen jedhu yaa ta'u waan qabaniin namaa kennan jechaadhaafi kennaan kuni kennaa waancaati. Seenaadhaaf. Seenaan waan gaarii akka hojjetu, namni waan gaarii hojjete waan gaarii badhaafama. Namni seenaa hojjete waan seenaa badhaafama. Kun kennaa seenaati. Seenaa akkanarraa fudhattu kabajaan sin gaafadhaa. Baga gammaddee, baga maqaa doktorummaa fi chaanaalii kee kana si gahee kennaan ammoo kennaa kana. Waancaan ammoo waancaa dhugaatiin kennameefii jira, duubatti hin deemu. Kanaafuu seenaanis uduun tuffanneen fudhattee yaada aan waan qabu sii kenne. Yaada keessanii koomentii jala kaahaa. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota maatii seenaa hundi keessanuu hedduu isin kabajaa, hedduu isin jaaladhaa. An Ahmad Oro TV jedhama. Jalqaba irratti ol baruu dhabuu kennaaf dhiifama naaf godhaa. Maaliifuu gammachuuf mana kana seenee hedduu natti tolee achumaanitti fuufee nagaan tura. Turtii gaarii nagaa fi raamaan Rabbii isin biraa haa jiraatu.